የሚያስፈልግ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሳይዘናጉ በሚገባ በመተግበር ራሱን ቤተሰቡንና ወገኑን ይጠብቁ። ኢትዮ ቴሌኮም። Hello. Naguma, akami. Naga ONN ni rai. Ya, magala kam jirtu har ay magala kam jirta. Maalirra jirti sabbanneerra. Jijjiiramni jira kaleessa. Waraana tolii gadi ce'ee namayyuu gadi hin baasu jechaadha. Okay. Har'a jimaata miti isin biratti. Namni qabame, namni hidhame, namni ajjeefame jira. Amma yoo nan baramne eessa akka jiran? Mee jabaadhaa gaa Rabbi si wajjinaa ta'uu sittin deebi'a. Tole naa jabaadhu tole. Hello. Akkamitti oolte har'a? Magaalli Duwwaadhuma Ambootti har'a? Waraanni achi keessuma jira akkuma jirutti? Hora bittinneessaa jira magaala keessa? Namni nama hidhaa jiru? Yaa gadi namnuu gadi bahee hin jiru jechaadha. Hojjaanuu hin jiru jechaadha daldallis. Namni karaa irra deemaa jira. Okay. Mee waan haaraan hoo jiraate gaa sitti deebina. Hello. Akkam ooltanii? Jim akkamitti oolte har'a? Nama hidhaa jiru? Namni gadi ba'uu qabeera? Incite bilbilisa. Amma wayya. Hello, incite amma wayyame meenatti mirra deebii.
Uummanni namoonni hammi tokko daandiidhaan deemu suuqii muraasa baraniiru. Kaan ammoo humni nageenya humni poolisii kun bilookii hundarra guuteera nama inuma dhaananii dargaggeessa ammoo qaama dargaggeessa fakkaata hundayyuu keessatti hirmaattee hiriira guyyoota lamaan sadan darbee hirmaatte gubaa keessatti hirmaatte jalli guuranii hidhu. Callisaniituma otoo ragaan qabaatiin. Ragaan homtuun jiru guuraniituma hidhu ani nuyimayyuu qaama nageenya poolisii tokko itti dhiyaatu ragaan keessan maali dargaggeessa hidhachuu fi maal qabu ragaa jennaan akka waan waraabbii kaameraallee qabatanii natti himaa akka waan humni basaasa isaanillee keessa ture akka waan namoota argeerutti himaa garuu baay'ee nama guuranii hidhanii saambii garagaratti humna poolisiitti waajjiraalee garagara akka hidhanii galuudhaan jedhama poolisii marraa akka odeeffadhetti. Qeerroo kan jedhame qabaniituma hidhu Oromoo. Nama dhalataa Oromoo ta'e afaan Oromoo dubbate dargaggeessa nama ganna 15 kanaatii haga 30 gidduu jiruu fi namni adiin hin baafne nama harri hin qabne yoo ta'e inuma hidhu inuma ta'anu gargarii ammoo daandii irratti gadi ceebsanii tumuu aayidii baati jedhu yoo aayidii arganii fi yoo kadhate yoo boo'e inuma dhiisuu kaan ammoo nama itti callisee nama shakkan nama fuula isaanii shakkan qeerroo fakkaate gammalee dararu daandii gubbaa ceebsanii tumuu gara lafa deebisanii. Okay, amma interneetiin hin deebine miti? Injiru interneetiin illee injiru ibsaa illee injiru maadha injiru nuti iyyuu biyya keessa illee bilbilumaan akka tokko gara biraa lafti akka jiru odeeffannaa akkuma isin odeeffatan gara bilbilaa odeeffanna malee. Ibsaanis interneetiinis hin jiru? Ibsaa illee injiru interneetiin illee injiru. Namnoo maal jechaa jira gaa yeroo amma warri kaanoo sabaaf sablammiitii warri kaanoo isaaniin hin tuqanii Oromoo duwwaadha? Ijoolleen kaamaa gandeemitti hafallee magaalaa keessa naanna'ee qubateeyyuu ilaalaa ture. Namni afaan biraa dubbatuu fi nama Oromootiin fakkaanne kamiyyuutu kaan jiranii. Ibi nama bilookii malee jiraatu irratti ijoollee warra kibbaa kun ijoollee warra kaabaallee wal ga'anii bilookii keessa nama 10-20 tattaa'u. Anallee yoo darbu ijoollee sanii poolisiin nama argaa humni addaa Oromiyaa jedhamullee nama argaa homtuu ittiin bu'u. Namuma karaa keessa deemu dhufanii dubbisaniitiin luganii dubbatuu fi fuulli isaa Oromoo fakkaate inuma dhaanu. Dubbifachiisanii tumuu yoo dubbiin jabaate yoo shakkan fuudhanii gara iddoo itti gurguranitti geessu. Mee rabbisi wajjinaa ta'uu jabaadhaa akkanatti nafu jabaadhaa. Yoo carraa laakiis ergaan dabarfadhu haala kanaanii sila aga yerootti hin arganna onni nu dhaatti oomishaalii du'e jennee dikileerin taanee malee nu nama dhaabbitti du'e waan jirru isin keessa alaallee qabsoon tuni gaafa interneetiin jiru naa ornee jennee duulaa turre duulsisaa turre ammallee gochuu jiru sanuma yoo carraa kanaan bilisoomne walaboomne yookaan ani akka biyyatti dhalataa Oromoo tokko biyyan qaba jiruun qaba ilmoon dhalee guddisaa biyya qaba jedhee akka jiraatu waan personaalii carraa argadhe haala kanatti yookiin miira dhuunfaa yoo gaafatte du'u yookiin biyya kanaa baqachuu filadha malee biyya maan qabna jiru ammatti jiru kanatti. Ulfaataa jabaadhaa soso'aan sochoosaa biyya keessaa gara deemee socho'arraa personaalii handar namoota kan fira konkoo biyyoota alaa biyyoota akka Awustiraaliyaa, Noorwee, Ameerikaa jiranitti nu hidhachiisaa akka takkitti qabnullee ilmoo lukkuu qabnullee gurgurannee karamattiin hidhannullee karattiin bitannullee dhabde mana keessatti du'uurra diina nutti ofirraa ajjeemnee duunii walabummaa sunimmoo ajjeesanii du'uunu bilisummaadha. Tole naa jiraadhu obboleessa koo sittan deebi'a. ጤና ይስጥልን። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሄሎ አቤት akkam jirta? Nagaa lafaa Naguma ONN irraa Ameerikaa irraan sii bilbila. abeet Maali magaala kam jirta irraa? bilbila koo akkamitti argattan? Bilbila maaf gaafatta Ameerikaa irraan sii bilbila. Tokko deebisanii naa bilbiltu? Tole. Sitten deebi'e namatti. Sirriidha. Haalli akkuma beekamaa akkuma isin beektanidha. Haaliin namoonni mootummaa poolisoonni tattaafatoonni baay'isanii jiru Finfinnee keessatti ni jiru. Guutummaa isaaniitu baay'atee jira. Namni haalli qophaasa gaarii mitaara gaarii namatti tolu
Inni manarra deemanii nama dabadaban jedhan sun akkami Finfinnee keessatti. Isaa inni gini malee naannoo keenya nagaa. Naannoo kamii okay amma isin hojjaatti deebitanii moo manuma ooltani? Lakkanii manuma oolle. Amma waraanni fi poolisiin magaaluma keessa hidhatee guutee jira jedhanii akkami naannoo keessa? Inni sirriidha. Nama hidhaa jiru? Isa waan arginu hin qabne mana keessaa gadi hin ba'an jiru. Okay. Televizyinii maalirratti maalimaa jiru? Isa irratti waan argiiwwan maallee iddoo adda addaa keessa jiru haalonni biyyoonni adda addaa keessa jiran naannoo adda addaa keessa jiranidha malee waan gara ba'an. Okay, sittan deebi'a egaa jabaadhu of eeggi tola. Naa jiraadhu tola.